Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti dabra. Oduu jalqabaatiin Piippiin Shawaa Bahaatti haleellaa diroonii raawwatteen lubbuu namoota nagaa galaafatuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu Piippiin rakkoo Itoophiyaa baadhachuu hin dandeenye jedhamee jira. Rakkoo hedduu keessa kan galtee fi muddamsuu fi raafama hamaa keessa jiraachuun isillee beekamee jira. Rakkoo nageenya biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabate Piippiin lola jalqabuu malee lola xumuruu hin beektu jechuun hedduun kan qeeqan yoo ta'u, kanaanis wal qabate Piippiin muddamsuu gara kaabatiin uumame tasgabbeessuu fi jaarsummaa gara Tigraay erguu guyyaa kaleessaa isin hin geednee turre. Har'as dabalata isallee qabna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tibbana haala adda ta'een geggeeffamaa jiru. Har'as haala adda ta'een itti fufee jira. Lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kibbatti, kibba bahatti, lixatti akkasumas bakkoota biroottis geggeeffamee jira. Guyyaa har'aa lola har'a geggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo raajii galmeesse yoo jedhu, loltoonni MPP immoo waraanni bilisummaa Oromoo hin danda'amne jechuudhaan abdii kutannaa keessa jirti jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Amma biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbise jedhee jira. Odeeffannoo kanas isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneen wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Wajjii turuudhaan itti booharan affeerraa kenna. Oduun itti aanu baha shaggaritti Piippiin haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwatteen lubbuu namootaa galaafattee jirti. Piippiin haleellaa kanan kan raawwatte halkan edaa sa'a 4 yoo ta'u, haleellaa kanas kan raawwatte aanaa dugdaa ganda waldaa qal'inaa iddoo addaa Bicoo jedhamutti yoo ta'u, haleellaa mana jireenyaa irratti raawwatameen lubbuun namoota nagaa 5 darbuun himamee jira. Namoota ajjeefaman keessaa takka haadha ijoolleetti jedhamtee jirti. Namoonni haleellaa diroonii kanaan ajjeefaman 5 yoo ta'an, haleellaan kun itti yaadamee halkaniin lubbuu namoota balleessuu fi namoota nagaa rorkeessuuf kan raawwatame jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Haleellaa kanaan qabeenyi uummataa hedduunis manca'ee jedhamee jira. Namoonni haleellaa kanaan miidhaan irratti dhaqqabe hedduu ta'uu jiraattonni himanii jiru. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame kana hawaasni bal'aan akkaan qeeqee jira. Haleellaa haala kanaatiin uummata shororkeessoo ta'e malee akkasumas lubbuu namoota nagaa badii tokko malee galaafatu yoo ta'e malee mootummaan wanti inni argatu hin jiru jedhamee jira. Haala kanaan nageenyi bu'ulleen kan hin danda'amne ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Kan nama dhibu immoo mootummaan qaama hidhatee isaan lolu dhiisee namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun maaliif jedhanii jiru. Namootaaf nagaa kennuun maaliif rakkoo ta'e? Namoota nagaa hin kennine taanaan biyya bulchina hiikni jedhu maali jechuudhaan jiraattonni haleellaa raawwatame akkaan qeeqanii jiru. Piippiin tibbana muddamsuu hamaa keessa galuun isii dhagahamee jira. Lola naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 7 oliif deemu dhaabuu hin dandeenye, nagaa buusuu hin dandeenye. Naannoo Amaarattis waggaa 3f lola deemaa jiru dhaabuu hin dandeenye. Piippiin lola jalqabuu malee xumuruu hin beektu jechuudhaan hedduun itti qoosaa jiru. Kunis akkuma jirutti ta'ee naannoo Tigraayinis lolli dhoowuudhaaf afaan irra jira. Guyyaa tokko dura TPLF haleellaa jalqabuun naannoo Amaaratti seenuun naannoo Amaaraa aanaalee 2 keessaa humnoota Piippii yaasuun ni yaadatama. Piippiin TPLF irratti haleellaa raawwachuun TPLF balleessuuf of qopheessaa jiraachuu yeroo garagaraatti irra deebi'uudhaan himaa ture. Ammas himaa jira. Garuu lolatti seenuu fedha akka hin qabne mirkanaa'ee jira. Haleellaa dheengadda TPLF raawwate hordofuudhaan Piippiin TPLF haleellaa akka hin jalqabne jaarsummaa guyyaa kaleessaa gama Tigraay erguu isiniif gabaafnee turre. Manguddoon jaarsummaaf garas ergamanis pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi akkasumas bakka bu'oota biroo Awustiraaliyaa fi qaamota biroo kan nagaa to'atan wajjin garas imaluun isaa beekamee jira. Qaamoleen kunneen TPLF waliin marii gaggeessuun isaanii beekamee jira. Marii gaggeessan irratti TPLF mariidhaaf qophii ta'uu ibsee jira. Marii kana Finfinneetti ni mari'attuu jennaan TPLF ni dide jedhamee jira. Biyya sadaffatti ta'uu qaba jechuudhaan kan dura dhaabbate jedhamee jira. TPLF kan himate mindaan nurraa citee jira yookaan bajanni nurraa dhaabbatee jira. Buqqaatonni bakkatti hin deebine haleellaan diroonii nurratti raawwataa jira jechuun kan himatan yoo ta'u, Piippiin immoo bajata yookiin hineef meeshaa waraanaa ittiin bitan jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u, TPLF immoo meeshaa waraanaa nu duruu qabna ammas Piippirraa hedduu hiikkannee jirra jechuudhaan
deebii kennan jedhanii jiru. PP'n kanas ni sirreessa jette jedhamee jira. Xiinxaltoonni akka jiranitti PP'n manguddoota kana gara Tigraay kan ergite marii araaraa dhugaa gaggeessuuf osoo hin taane garee bifa haaraan cimdoo jechuudhaan akkasumas Eertiraa fi Tigraay akkasumas qaamoleen biraa qindoomina uumuun PP irratti qawwee kaasuudhaaf of qopheessaa fi of qindeessaa jiran bittinneessuuf jechuudhaan yaada kan kennan. Walumaa galatti lolli naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru, lolli naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru akkasumas qindoominni gareedhaan garaagaraa kaaba Itoophiyaati PP irratti lola banuuf sochiin taasisaa jiran hanqinni bajataa isa mudate PP muddamsuu hamaa keessa galche jedhamee jira. Bajataan wal qabate PP'n bajata bara 2019 birrii tiriliyoona 2.34 kan karoorfatte yoo ta'u kanneen keessa birrii tiriliyoona 1.5 uummatarraa maqaa gibiraa akkasumas galii adda addaatiin walitti qabuuf kan karoorfatte jedhamee jira. Kun immoo dhiibbaa guddaa jiraattota irratti dhaqqabsiisuu danda'a. Gibirri ol ka'uu danda'a. Jireenya qaala'aa irratti qaala'insa dabaluu danda'a. Kun immoo yaaddoodha jedhamee jira PP'dhaaf. Walumaa galatti PP rakkoolee kanneen baadhachuu hin dandeenye muddamsuu hamaa keessa jirti jedhamee jira. Akka fakkeenyatti galii sassaabuun walitti qabatee taargaa tokko baasuudhaaf har'a gaafataa kan jiran 50,000. Kanaan wal qabatee taargaa jijjiiruunis jalqabame jedhamee jira. Kunis madda galii taasisuuf kaayyeeffate jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Har'as loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli cimaan zoonii kibbaa, zoonii giddugalaa, zoonii kibba bahaa fi akkasumas zoonii lixaatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffamaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Walumaa galatti lola tibba kana guutuu Oromiyaa keessatti haala adda ta'een qindoominaan loltoota mootummaa irratti gaggeessaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu miidhaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduus booji'uu itti fufee jira. Har'as haaluma kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun akkasumas hedduus booji'uu odeeffannoon nu gahee jira. Guyyaa kaleessaa odeeffannoo isin hin geenye keessatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaatti bana booji'e 1,700 ol gara dhaabbata fannoo diimaa idil addunyaatiin gama maatii isaaniitti akka deebi'an dhaabbata fannoo diimaa idil addunyaatiif waamicha taasisuu isin hin geennee jirra. Booji'uun har'as itti fufee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee har'a waxabajjii 12 2026 kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa har'a barraaqan aanaa galaanatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Aanaa galaanatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lolli itti fufee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin hin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti har'a barraaqan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaatti barraaqan lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa guutoo giddaa ganda Faayinee jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa 8 fayyaatti harkaan yoo qabu lola gaggeesse irratti injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Akkasumas har'a waxabajjii 12 2026 barraaqan Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa bulchiinsa magaalaa Ulaa Baabuu Eddoo Addaa Geelaa jedhamutti haleellaa barraaqaan raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Lola bakka kanatti gaggeeffame jedhame irratti waraanni bilisummaa Oromoo akka beeksisetti loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Kana malees loltoota 4 jiratti booji'e jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus kan booji'e yoo ta'u yookaan booji'u kan ibse yoo ta'u meeshaalee booji'e keessaa AKM 9 jedhee jira. Kan biroollee ni jiru. Loltoonni PP booji'amanii fi akkasumas meeshaaleen booji'aman kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u isaan kunniin warra carroomedha. Kan kana argatan hedduu jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Dhibba kana fufteedhaan lola kibba bahaa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa abdii kutachiisaa humnoota PP irratti raawwatee jira. Aanaa Heebana Arsii irratti haleellaan raawwate PP boochisee jira. Aanaa Heebana Arsii qofaatti lola gaggeeffamee ture irratti humnoonni mootummaa 400 ol tuyyu hojiin ala ta'e yookaan addunyaa kanarraa godaane kun madaa'e.
Har'as lolli wal fakkaatan achuma Arsii Lixaa aanaa Gadaba Asaasatti barraaqana waxabajjii 12,2026 jechuudha. Loltoota mootummaa waliin lola gaggeeffame irratti miidhaan guddaan dhaqqabuu waraanni bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Aanaa Gadaba Asaasatti mooraa yookaan kaampii waraana PP irratti tarkaanfii barraaqan fudhateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Hedduu godaansisee hedduu madeessuun hedduus booji'ee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus kan doolaara hedduun bitamee alaa gale bilaashumatti yookaan salphamatti irraa qicatee jira. Viidiyoo kanarraa daawwachuu dandeettan Gadaba Asaasatti har'a kan qicame kan hiikkatamee miti kun kan qicame meeshaa waraanaa kana fakkaata. Booji'amtoonnis kanneeni. Humnoonni mootummaa kanarraa hafan waraanni bilisummaa Oromoo hin danda'amne jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Asakottis loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Gaafa waxabajjii 10,2026 lola loltoota mootummaa waliin aanaa Asakoo ganda Leenca Odaa iddoo addaa Waraancoo jedhamutti gaggeeffame irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Bakkoota lollitti gaggeeffame kana wal qabatee gama mootummaa PPT wanti jedhame jiraatu baatellee humna dabalataa hedduu bakkoota lolli itti raawwatametti ergaa jira jedhamee jira. Akkasumas haleellaan guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka yaaddessaa ta'uu irraa kan ka'e akkasumas qonnaan bulaa leenjii gahaa tokko malee milishaan keenya qoricha shaneeti jechuudhaan gowwoomsanii akka daa'imman isaanii hin guddifanne dirqamaan guuranii dirree lolaatitti geessan waraanni bilisummaa Oromoo humna isaanii ol ta'uu irraa kan ka'e naannoo Tigraayitti yeroo ammaa kana lolli dabalataa akka hin kaane jaarsummaa sobaa erguudhaan humna waraana raayyaa ittisa biyyaa garas fe'an gara naannoo Oromiyaa deebisuun bobbaasaa jiraatanis guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee hedduu booji'ee hedduus addunyaa kanarraa godaansisuun hedduus yoo madeessu lola bakka tokko qofatti gaggeeffame irratti BKM 3 fi AKM hedduu hiikkatee jira. Kun immoo kasaaraa guddaadha. PP'n humna jijjiirtus waraanni bilisummaa Oromoo akka hin danda'amin beektee jirti jedhamee jira. Kanaanis muddamsuu hamaadhaan raafamaa jiraachuun PP mirkanaa'ee jira. Oduun itti waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti humna haaraa eebbisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi leenjii siyaasaa ga'umsaan kennaafii ture. Xumursiisuun sirna eebbaatiif geessee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo humna akkaan ga'umsa qabuu fi akkasumas baay'ina qabu sirna ho'aan eebbisee bobbaasu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenya nagatti nu tura.